Hordoftoota keenya guyyaa irraa aappii ajaa'ibaa tokko kan maallaqa irraa hojjechuu dandeessan isiniif qabadheen dhufee jira. Aappiin kunis Clip Claps jedhama. Clip Claps kana akkamitti akka taphatanii fi maallaqa irraa hojjechuu danda'an isiniin nan ibsa. Amma tokko isin warri chaanaalii kanaa fi haaraa taatan chaanaalii kana subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha. Mee jalqaba irratti aappii kana argachuudhaa fi Play Store irra seenuudhaan aappii kana buufannaa jechuudha. Aappii kana maqaan isaa maal jedhama yoo jettanii, aappiin kun Clip Claps. Clip Claps jechuudhaan search ni goona. Isaan booda isa gara lammaffaarra jiru kana install godhanna. Egaa akkuma argitan kunoo open nuun jechaa jira. Open goonee seennaa jechuudha. Kunoo egaa akkuma argitan bifni isaa Clip Clapsiin kunoo kana fakkaata. Isaan booda continue with Google bakka jedhu tuquudhaan tokkoon seennaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani imeelii tokkoon seeneera. Kunoo akkuma argitanii ani akkaawuntii kanaan dura banadhee waan jiruu fi bifa kanaan kunoo naa fida. Isaan booda akkaataa itti viidiyoo ilaalanii fi geemii taphatanii itti maallaqa hojjechuun danda'amu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti gaa kunoo viidiyoo akkuma argitan bakka viidiyoo jedhu kana jalatti viidiyoo tokko ilaallee coinii walitti qabannee ilaallaa. Fakkeenyaaf mee kunoo kanuma banee isinitti agarsiisu. Kunoo akkuma argitan coinii koo walitti qabataan jira. Akkuma argaa jirtan kunoo akkuma argaa jirtan akkasittiin coinii walitti isa qabannee qodaa kanarra tuquudhaan claim ni godhanna. Kunoo akkasumas viidiyoo garaagaraa jijjiirree yommuu ni dhumu ilaallee coinii walitti qabachuu dandeenya. Akkasumas geemii adda addaa taphachuudhaan maallaqa hojjechuu dandeenya coinii walitti qabannee jechuudha. Fakkeenyaaf geemii garaagaraa kunoo yoo argitan akkuma argitan geemii tokko irra tuqee isinitti agarsiisu. Geemiin kun Exa Softedha. Bifa kanaan kunoo geemii taphattanii maallaqa hojjechuu dandeessu. Yeroo qusachuudhaa fi ammaaf taphachuu barbaadan jiru isin taphattanii maallaqa irraa argachuu dandeessu. Akkasumas as keessa geemiiwwan baay'ee jira kan barbaadan seentanii taphachuu dandeessu. Akkasumas reward bakka jedhu kana keessatti reward bakka jedhu kana keessa seenuudhaan ispiinii kana ispiin gochuudhaan carraa keessan yaaltanii kan fakkeenyaaf ankorratti hojjetan jiru. Ispiin gootanii keessan irratti yoo isiniif hojjete carraa kan barbaade doolaarra isinii bu'uu waan danda'uu fi carraa keessan guyyaa guyyaatti seentanii ispiin gochuu dandeessu. Akkasumas riisarchiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan kunis biyya keenya keessatti waan hojjetanitti fakkaatu fayyadamuu dandeessu. Akkasumas biitlaabii raafilii wanta jedhamu jira. Raafiliin kun fakkeenyaaf gaafa isin coinii keessan invest gochaa deemtan raafiliin isinii kennaa deemu jira. Raafiliin kana ni ilaalla. Fakkeenyaaf kunoo adaduma kun guutaa deemuun doolaara tokko isiniif ni kennaa jechuudha. Akkasumas kunoo raafilii aga doolaara 10tti ni jira. Warri kun gaafa guyyaan isaanii ga'ee guutanii jedhanii kan argattan ta'a jechuudha. Kan biraa immoo
wanti isin gochuu qabdanii kun as geemii taphadhee isaan deebi'an maatiif kun kileem godheen coin 100 argadha. Ammas viidiyoo ilaaluudhaanii ammas coin 500 kun wayitti qabadheen sitti agarsiisa. Have you ever wondered what makes a Christmas story a Christmas story? Is it the egaa akkuma isinitti hime amma immoo akkaataatti coinii walitti qabanne invest goone bu'aa irraa argannu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf sa'aatii 24 keessatti coinii amma akka argannu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf sa'aatii 24 keessatti coinii 500 yoo binne coinii 50 arganna, 550 arganna jechuudha. Bitee sitti agarsiisu coiniin 550 erga ta'e coiniin 5,000 immoo coinii bitaan jedhamu coinii 500 bu'aa irraa argadha jechuudha. Sababii an kana bituuf immoo faayidaan irraa argadhus nan qaba jechuudha. Akkamitti coinii arganne immoo gara doolaaraatti jijjiirranna jedhuuf kanaaf bakka cash exchange jedhu kana tuquudhaan coiniin 1,000 doolaara 0.1tti jijjiirama jechuudha. Exchange godhanii sitti agarsiisu. Kun ammani doolaara 2 fi saantiba 19 qaba jechuudha. Cash jedhu kana tuquudhaan PayPal yookiin lakkoofsa bilbilaan baafachuu dandeessu jechuudha. Gaafa doolaarri keessan 2 ga'e gara PayPal baafachuu dandeessu yookiin kaardii bilbilaatiin bakka azeer kana jedhu tuquudhaan baafachuu dandeessu lakkoofsa bilbilaa keessatti naqu. Asitti immoo Safaariikoom yookiin Itiyoo Telekoomiin siimii kamiin akka baafachaa jirru filanna. Fakkeenyaaf ani Itiyoo Telekoomidha. Lakkoofsa bilbilaa yoo itti dabarsuu barbaadan galchuudhaan konfirmii gootanii baafachuu dandeessu. Kanadha jechaadha. Gabaabumatti kanarraan kan hafe geemiiwwan garaagaraa taphachuudhaan carraa keessan bal'ifachuu dandeessu. Akkasumas invite gochuudhaan
doolaara argachuu dandeessu jechuudha. Dhumarratti gaana akkuma kana namoonni koodiin asirratti isin barreessu akka riidiim jedhu kana galchuudhaan doolaara tokko fudhadhaa isiniin jedha. Namoonni miseensa yuutuubii kanaan ta'an immoo sabskiraayibii fi laayik gochuudhaan